biyyaa ture hunda keessan baay'een isin jaalladha ulfaadhaa galanni keessan guddaadha asitti argamu keessan baay'ee gammanneerra kennaa itti aanu hundi keenya waliin nu ga'uu qaba waan ta'eef masara qaama akka nuuf kennitu ambasaaddar Samuel Bona Mardoof Koffii ispoonsoroota keenya keessaa isaan tokkodha. Gargaarsa nuu godhaniiru hedduu isaaniinis galateeffannaa bona kana dhandhamaa isiniif galatoomaa masarratti isin deebisa. Buna kana immoo abbaa qabeenyaa obbo Hayilee Gabree waa'ee nageenya biyya keenyaa waa'ee araara biyya keenyaaf dhandhamaa turanidha. Mardoof Koffii jedhama biyya kanattis akka rabsaniif gabaa akka mijeessaniif abaanaas ni dhaabna teestii koffiinis ni jira inni kan deeqaa muraasan jetti warra waliin dhiifama sin dhaabnee jirra. Jirtu qeerroo wagii jiraatti galatoomaa wanti keessan hawaasi Oromoo duubaa keessa jirtan guddaa galatoomaa. Itti aansee ambasaaddar Itoophiyaa obbo Feesal Ifawasaa galatoomaa. Ambasaaddar Saamiyaa Ifamuuji itti aanaa obbo Feesal galatoomaa guddaa galatoomaa. Asirratti waan jechuu barbaadu artistii keenya aartii keenya haa guddisnu tokko haa taanu tokkummaa keenya haa cimsinu tokkummaa keenya haa cimsinu waliin haa taanu amma jechuudha. Amma weellisaa Abdiisaa asirratti weellisaa cimaa Dawaa Kaatar keessatti mucaa tattaaffii guddaa qabudha. Qeerroo keenya badhaasa isaaf qopheessee jira. Asirratti ambaasaaddarri keenya badhaasa kanaaf kan nu kennan Abdiisaa weellisaa Abdiisaa Sidaati mucaan kun baay'ee namatti jira baay'ee gaarii jira mucaa kanaaf badhaasa kennuu qaba jettee badhaasni duratti isinis himee ture badhaasni kun badhaasa addaan dhugaan isiniin jedha badhaasa anu angkati sinitti muret konkolaataa Ambassador Samuel akka weellisaa kanaaf kennitu sababa Oromummaa isaatiin dhiibamee jira. Sababa Oromummaa isaatiin dhiibamee jira. Mucaa kanaaf ammallee qabattee badhaasa kana qopheessee jirti. Amileen itti qabe. Abdiisaa Siidaa jirra yeroo baay'ee beekama. Baay'ee namatti jira. Dandeettii addaa qaba. Sagalee addaa qaba. Sababa Oromummaa isaatiin dhiibamee jira. Fakkeenyaaf bira jirraaf waliin jirraaf dhaamsa guddaa qaba. Badhaasa konkolaataati. Konkolaataan kun akkamitti hin beekonni badhaasa konkolaataa furtuu konkolaataa deegaa kan kenname ani fudhadhu laata. Eessa jiranni? Haa eessare duuba kootu muja. Abdiisaa weellisaa Abdiisaa amma nu sirbee ture jirra. Badhaasa konkolaataa furtuu konkolaataati. Abdiisaa Siidaa. Big surprise, but you missed it. I'm sorry. But next will be lovely. Astura Yamma, Iblisa's Fada. Oh, we can be the ambassador. Garu, Aga, and the Mution Sikabu Bade, Namsa Gababa, Wadaxona, Wanipura, Otomasata, Salibaka Sinkertanity, like Amrasa Kenya. jirtu nageenya simaraara waldaa Aksiyoona barnoota waliif irraa dhufne waldaan yeroo ammaa Oromiyaa guutuu keessatti hundeessinee waggaa 6 dura deemsee jalqabne
wagaalee sadii darban kana dhaabbilee maqaa walii fi hundaa dhaabbilee ja'a Oromiyaa keessatti hundeessinee yeroo ammaa hojjechaa jirra. Waan dabarsuu dandeenye miti simmatu nuuf jiraata. Abaddu addaan kun gololchaan daqiiqaa lama lamaan jedhan dabarfatu. Gololcha baallii goobanaa jedhama. Yeroo ammaa dhaabbilee waliif maqaa waliif hundaa'e dhaabbilee ja'a qabna. Dhaabbilee ja'a keessaa dhaabbilee sadii yeroo ammaa as jirra. Akka sirriitti dhaggeeffatan barbaadamaa fi dhaabbilee keenya dhaabbilee daldalaa, dhaabbilee hoteelaa, mana bunaa, bal'ootaa dhaabbilee dhaloota irratti hojjetu waan ta'eef jiraattota magaalaa bu'aa jirtan har'a karaa dheeraa deemnee isin dubbisuuf as dhufne irra deemnee dhaabbilee keenya har'a magaalaa kana jiru bakka sattennee waa'ee dhaabbilee keenyaa sitti himaa turre dhaabbati kun dhaabbata dhalootaaf hojjetu dhaabbata ijoollee Oromootiin hundaa'e dhaabbata quuqamtootaan hundaa'e dhaabbata sabboontotaan hundaa'e dhaabbata yeroo ammaa barataa 6,000 ol Oromiyaa keessatti dameelee 12 baratee mana barnootaa 12 magaalaa Finfinnee handhuraa Finfinnee keessatti mana barnootaa banneerra Finfinnee Amboo Naqamte Jimmaa Dambidolloo Bulee Horaa Baalee Roobeet mana barnootaa bannee yeroo ammaa hojjechaa jirra. Barataa 6,000 hojjetaa 400 hundeessine hojjetaa 400 keessaa hojjetaa 380 ol hojjettoota Oromoo yoo ta'an hojjetaa 14 hojjetaa biyya alaarraa finnee hojjechaa jirra. Akkasumas wanni nuti dhaabbata hundeessineef yuunivarsiitii Irooppii maastarsii qabaa. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa maastarsii qabaa. Maastarsii 2 qabaa. Hoteelaa miti kan hubanne, suuqii miti kan hubanne, dhaloota waggaa 20 duuba ambaasaaddara uummata Oromoo akka isaanii ta'ee addunyaa keessatti uummata Oromootu hojjetuu fi hojjechaa jirra. Akka dhaabbata xixiqqaata kan nu laalle asuma ergaa isinii dabarsuu barbaadu. Dhaabbata keenya dhaabbata keessan nu walii hojjedha, nu walii hirmaadha, nu bira dhaabbata asii jechuu barbaada. Gara fayyaatiin dabarsaa ufaadha. kabajamtuu ambaasaadara Itoophiyaa Aadde Saaliyaa kabajamuu itti aanaa ambaasaadara Itoophiyaa Kwaatar obbo Faayisal kabajamtoota jiraattota Kwaatar ummata keenya kan taatan baga Rabbiin nu gargaaree guyyaa har'aa bara dabartee akkasittiin wal arguu dandeenye baga nu jiraattan baga nagaan nu eegde jechuu barbaada. Nuti kan jennu waldaaleen waliif biyya keenya keessatti waggaa jaanarraa yeroo haalli mijataan ture yeroo bara rakkoo ture keessatti ijoolleen abacaadhaan rakkoo biyya keenya rakkoo Oromoo furuu qabna jennee dhaabbilee dhaabne egaa ni beektu Oromiyaa dachee badhaatu biyya badhaatu qilleensa gaarii sana keessatti hojjennee sooromuu guddachuu akka dandeenyu itti waliigallee asiin baanee jirra. Kanaaf immoo fayyaan otoo nuti jirru namni keenya sireerratti dhukkubsatee nafu namni keenya dhukkubaan hin dararamu otoo nuti jirru ummanni keenya rakkoodhaan rakkoo fayyaa faana wal qabatu rakkoo qoricha faana wal qabatu keessatti
qabu jennee fayyarratti hojjechaa jirra. Faarmaasota garaagaraa banneerra raabsaa qorichaa biyya keessatti ni qabna. Kolleejjii fayyaa binneerra dhaloota ni barsiifna. Meeshaalee fayyaa biyya keessa galchaa raabsaa jirra. Kilinika ciccimaa ogeessota qabnuun Finfinneetti bannee wal'aansa gaarii kennaa jirra. Gara fuulduraatti hojiilee gurguddaa hospitaalota 11 magaalota Oromiyaa keessatti banuudhaaf warshaa qorichaa dhaabuudhaaf akkasuma kolleejjii hanga PhD'tti barsiisuu danda'u meeshaalee fayyaa biyya keessatti oomishuudhaaf kutannee kaan irraa. Kanaaf immoo uummata keenya biyya keessaa hirmaachisaa aksoona gurguraa turreerra. Amma uummata keenya addunyaa irra jiru hunda hirmaachisuudhaan aksoona gurguruudhaan biyya keenya guddisuun hiyyummaa keessaa ba'uun aangoon amma arganne dinagdeedhaan cimsuun dirqama waan ta'eef hundi keenya dirqama qaba. Kanas dhufneef qilleensi biyya kanaa nutti tolee osoo hin ta'in sin barbaachisu sin hirmaachisuuf sin dubbisuuf as dhufne waan ta'eef nu bira dhaabachuu waldaa kana bira dhaabachuun biyya keenya misoomsuu guddisuu duroomsuu qabna. Siyaasni amma qabnu yoo qabeenyaan yoo dinagdeen hin deeggaramne kan fuulduratti illee deemuu hin danda'u waan ta'eef isa kanaaf hirmaannaa walqixa itti gaafatamummaa walqixa waan qabnuuf wal biraa dhaaban akka kamisa dhufutti asuma jirra nu dubbisa nu bilbila akkuma bilisoom ni sooroom akkuma bilisoom hiyyummaa keessaa ni baan guddaa galatooma. Jirtu eessa jirtu? Bakka jiraatanii kabajamoo ambaasaadaroota keenya bakka buutota uummataaf mootummaa Itoophiyaa akkasumas kabajamoo lammiiwwan Oromoo biyya kana jirtan baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna. Waan uummati biyyaa itti hirmaachaa jiru akka isin hirmaattaniif dhufne uummanni keenya kamisee hanga mooyyaalee dambidooloo hanga dirree dhawaatti waliif duukaa